godhi maalicha rukuti bishaanuma isin laga keessanii waraabbattanii asitti walitti qabattan sanaan isin cuubuudhaaf dhumne fannoo Kiristoosiin irra keenya eebbisne fannoo Kiristoosiin akka qulqullaa'u goone isaan immoo sammuu dhaabde akka fayyadaniif. Museen ol kaasee bishaanicha rukute ijoolleen Israa'eliin ce'an. Xoofoo kana yookaan sabala kanaan kan rakkina keessaa gara jireenyaatti ce'u jira. Kan immoo didee waan hin taane baateetti immoo rakkina akka fayyooniin booddeettamu immoo jira. Waaqayyo nama gargaaru. Ameen. Waaqayyo nama gargaaru. Ameen. Ergi ijoolleen Israa'el ce'anii fayyooni hamma iyyuu lapheen isaan deebine waan ta'e dugda duubaan gaafa dhaqu Waaqayyo bishaanuma garaa garanaan irra deebisee fayyooniin balleesse galanni kalanni. Tokko jedhe seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti amma Waaqayyo isinii lolaa isin callisaa jedhame amma Waaqayyo isiniif lola isin calluma jedha eenyuun lola Waaqayyo isa bara dheeraa siin lolee re'uutu lola Waaqayyo isa mana kee lolee re'uutu lola Waaqayyo isa lafa kee lolee re'uutu lola Waaqayyo isa nagaa kee lolee re'uutu lola Waaqayyo torbee kana hojii Waaqayyo walii wajjin teenyee ilaalla. Callisaa